baahiyyaa keessa taa'eetiin naafi kaddaamaa dalagda naafi kaddaamaa dalaguuf biyyaa baate warri naan jettan kaddaamaa dalaguuf biyyaa bahe xiyyaara baahiyyaa haadhuufuu barbaadammoo maktaba baahiyyaa keessa taa'eetiin kursii akkanaa godhuu barbaaddan. Wanti akka kaddaamaa maaltu jira? Riyaala 2,500 isintu naa kafala, riyaala 2,000 isintu naa kafala. Ni jira wanti akka kaddaamaa. Biyya baahiyyaa dhufe isinitti fakkaate biyya baahiyyaa dhufe dhiisee wanni dhufeef kaddaamaa dalaguuf dhufe. Wanti akka kaddaamaa inuma argama jettaniiti amma isin kaddaamaa tuffachuuf kaddaamaa dalaguu dhufte kaddaamaa dalaguu dhufte. Kaddaamaan dalaguu dhufe. Makiinaa oofuuf yoo taate gabbahee dhoofa. Waan natti dhufe hunda niin dalaga hin tuffadhu dalagaa. Kanaafuu yeroo hunda koomentii jala dhuftanii naafi kaddaamaa dalaguu dhufte naafi mana madamee dhufte mana madamee dhufe mana madamee jira. Goobazati naafi tiyyaan dandeessaa hojjedhu wanti si dhibu tokkollee hin jiru. Harka fuudhee akkam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa kiyyaan nagaa kooti galata rabbii. Baga nagaa taatan isiniin jecha akkuma beekamu waan xiqqoo tokko gorsa wayii qabadhee isinii dhufee jira waa'ee naafi kaddaaminnatii hojjechuuf biyyaa baate jedhanii koomentii barreessanii warri beektoonni jechuudha. Egaa hundumti keenya hojii biyya keenya sin jira asis hin jira bakka kamiyyuu hojiin hin jira. Garuu hojiin biyya keenya harkarraa gara afaaniitti ta'a. Inni hojjennaa dafnee waan nu barbaannu nu gochuu hin danda'u. Garaa keenya bira darbee uffata keenya bira darbee wantoota garagaraa bira darbee wanna bu'aa qabu wayii nu buusuu hin danda'u. Garuu hoo gaafa biyya ormaa deemnee hojjetanne bu'a qabeessa taana jechuudha. Kanaafi naafin illee balleessaa maal qabdi akkasumas immoo kaddaaminnatii hojjechuun maali gadi nama buusamoo akkamii waa'een isaa naaf galuu dide. Kaddaaminnatii hojjechuun eessumattuu gadi nama hin buusu jechuudha. Ol nama qaba jechuudha. Haadha birrii si godha, haadha maallaqaa si godha, haadha manaa si godha, haadha waa hedduu si gochuu danda'a jechuudha. Egaa naafi yoo kan kaasnu ta'ee naafin jalqaballee Suudii turte, Suudiidha ammoo hojjechaa turte osuma hojjetanuu achitti abbaa manaa isheetti wal baranii wal fuudhanii erga wal fuudhanii booda simmooyyuu biyya galan jechuudha. Erga biyya galtee booda hoo turanii inni booda Kuweetar deeme. Kuweetar erga deemeen booda ishiin biyyuma teessee booddeerra inni yaame jechuudha. Erga yaameen booda callisteetuma mana isaa san keessa teessee inni hojjetee galee nyaachuu kanuma inni hojjetee fide san nyaachuu irra jettee hojjetti. Ishiinis bu'a qabeetti taati biyyatti jechuudha. Yoo rakkatan maatii ishii gargaaruu dandeessi. Yoo ofii ishiitiifis rakkatte of gargaaruu of danda'uu dandeessi jechuudha. Laala hudduun teesse huuba malee homaan kaastuu jedha abbooliin keenya duraan akkasitti mammaaku jechuudha. Hayyoliin keenyas abbooliin keenyas jechuudha. Dubartiin kanuma hojjettu tola yoo hojjette maal rakkoo qaba? Biyya keessatti asitti sinuma hojjetti. Har'a guyyaa har'aa kana yoo rafaa oolte galgala abbaan manaa yoo itti galee waan nyaata nyaatanii rafte ammas kuni bu'aa hin qabu jechuudha. Jireenyi ilmi namaa hojjetan malee hin jijjiiramu. Kanaafuu hojiin kamiyyuu immoo akkuma ishiin jette tuffii hin qabu. Ishiin tun immoo mucayyoon tun goobaziidha. Tokkoffaa makiinaa oofuu hin dandeessi, waa hedduu dandeessi, waan hedduu dandeessi. Waan hedduu kana keessaa maal rakkoo qaba? Kaddaaminnatiin hojiidha. 2,500 hojjetti Kuweetar keessatti. Eenyutu kana birrii kana maallaqa kana eenyutu ishiidhaa kenna? 2,500 kana herreegame maallaqa Itoophiyaatti meeqa ta'a? Maallaqa kana rafaa odoo oolte argachaa jirti hin argattu jechuudha gonkumaa. Tokko jechuudha warreen TikTok irra taa'anii geemii taphachaa oolan inni sunniin hojii hin qaban hojii keenya jedhanii TikTok taphatu jechuudha. Garuu immoo ishii san hin barbaanne naa kennaa, hababaa naa kennaa, leenca naa kennaa, kana naa darbaa, achi naa godhaa koppiliikii naa godhaa isin hin jenne maalumatti isin gahe kan hojjettu hojiin bu'a qabeessa nama taasisa. Hojiin kamiyyuu bu'a qabeessa nama taasisa jechuudha. Kaddaaminnatii hojjechuun immoo ol nama kaasa malee gadi nama hin buusu. Wallaalummaa warra akkas jedhisaniifan jechuudha.
Kuni wallaalummaa guddaadha jechuudha. Ijoolleen tokko tokko osoo wanni xiqqumatti tolu jiraate hojii madaamii yookaan hojii amma isaan kaddaamummaa jedhan kana hin hojjetan jechuudha, rafaatuma oolu. Dhugaan isiniin jedha, kaddaama bu'aa qabeetti akka taate beektu. Garuu nuti warra mana madaamii keessa hojjennu kanatu irra bu'aa qabeessa. Warra uffata gadi bahee uffata gurguru maal jedhu san jedhu suuqii gargaraa banu irra nutu irra bu'aa qabeessa jechuudha. Maallaqa keenya kisaaraa malee ji'aa fudhanna. Barmee herreegaa hojjennu. Hojii dadhabuun homaa miti. Hojjetanii yoo dadhabanii argatan rabbillee akkasumatti namatti gammada jechuudha. Dafqa namaa hin nyaatin malee dafqa keetiin gaafa jiraattu waan illee uumaan keellee akkasumatti sitti gammada jechuudha. Sinii galee jireenyi keetillee gaafa hojjettee nyaattu gammachuu ta'a. Gammaddee waan hojjette sanitti gammaddee ittiin jiraatta jechuudha. Jireenya kee kana keessatti immoo osoo hojjetii yoo nyaatte, kanuma namni sitti fide yoo nyaatte, ammas kanuma namni sii godhe yoo jaalatte, ati waa namaa godhuu hin jaalattu yoo ta'e, namaa waa kennuu hin jaalattu, kanuma namni sii kenne jaalatta yoo ta'e, kuni bu'a qabeessa sin taasisu eessattuu hirkattummaa si jechisiisa. Kaddaamummaan immoo hirkattummaa miti jechuudha. Kaddaamummaan waa hedduudhaan guddaadha jechuudha. Kisaaraa malee hojjetee maallaqa fudhata. Maaliif har'a yoon kafana kanaan bitee kana yoon bite kanaa yoon gurgure gatii na cabsa. Kanaa yoon gurgure gatii na cabsa. Caammaa tokko kanaa yoon gurgure kanaan na cabsa. Suuqii tokko amma waan tokko bitee yoon gurgure yoon kanaan gurgure immoo na cabsa jennee yaaddoo tokko maleedha jechuudha. Yaaddoofnu jechuudha yoo maallaqa keenya fudhannu. Sababni isaa waan hojjenne fudhannaa, hanga ittiin hojjenne ji'aan nu kaffalamaa. Kisaaraa hin qabu hojiin kaddaamummaa. Isin hojii tuffattuume amma hojiin kaddaamummaa kisaaraa hin qabu. Kisaaraa waan hin qabne kana immoo argattee tireenaafiin yoo hojjette maali? Makiinaa yoo oofte abbaan manaa ishii shufeera makiinaa oofaa achitti jechuudha. Makiinaa dalaga inni. Ishiin hoo dalagatte maali mana madaamii deemte rakkoo qabaa? Rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Maallaqa fiduun gaariidha. Achi teessee inni mana kiraa danda'ee, nyaata danda'ee, waan hunda mana keessatti danda'ee hin danda'u jechuudha. Makiinaa takkitti oofa biyya san keessatti. Biyyatti immoo homaa godhachuun hin jiru jechuudha. Kanaafuu isaan waa godhachuu barbaadu, waa ijaarrachuu barbaadu, maatii isaanii gargaaruu barbaadu, of guddisuu barbaadu jechuudha. Kanaaf malee nama kaayyoo qabu waan taateef mana madaamitti abbaa manaa ishii bira taa'aa harka isaan eeggadhu jette mana madaamii galuun ishii respect dhugaa jabduudha jechuudha ishiin. Isin immoo wallaalummaa keessaa warri koomentii warri ijoolleen kana barreessitan kunniin wallaalummaa keessan jechuudha. Kan akka kaddaaminatii hin jiru. Fakkeenyaaf amma ganni oroo laaluu dandeessu. Ganni oroo hojiin ishiin hojjettu kuni salphaa miti jechuudha. Garuu salphaa fakkaachuu danda'a. Hojii madaaminatii jalaa kaddaaminatii jalaa baatee kana hojjechuun ishii akkasitti yoo isin laaltan salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu gaafa bira geessanii laaltan maallaqa itti baasti sanii akkamitti argachaa jirti, akkamitti bu'aa fi kan duraa ishii san kan dura ittiin kaate sanii fi bu'aa kan qabu adda baaftee beekti. Kana beekuufoo maal nama barbaachisa? Kaalkuleetar nama barbaachisa. Humna nama gaafata. Gadi ba'anii kinuu tiktookii irratti gurguruu, ispoonsara, wanta garagaraa si barbaada, namoota si barbaada, kastamarii si barbaada hojiin tokko jechuudha. Garuu hojiin kaddaaminatii kastamarii wayituu si barbaachisu ji'aa fudhattaa kan narraa gurguramuu didan jettu, narraa bitamuu didan jettu, waanan gurguradhu dhaben jettu, waanan naggaadadhu dhaben jettu ji'aan hojjetatta jechuudha. Maallaqa yoo argatte hojii. Kanaafuu hojii bu'a qabeessa iyyuu nama taasisu kaddaaminatiidha. Hin ashoofinaa hojii irratti biyya ormaatitti. Garuu osoo biyya ofii ta'ee kaddaaminatiin biyya ofiititti baay'ee rakasalleedha. Maallaqnis hin jiru. Kaddaaminatii hojjechuun hojii mataa ofii tokko banatanii suuqii wayii keessa taa'u wayyaa. Wantoota nuuf ta'an hojjechuun nuuf gaariidha biyya keenya keessatti. Hojii namaa
mana dhuunfaa tokko gallee hojjechuu baay'ee rakasa jechuudha. Hojii biyya keenyatti hojii hunda keessa hojii mana namaa galanii hojjechuutu baay'ee rakasa jechuudha. Kanaafuu biyya keessa osoo ta'e jechuu ni dandeenya. Biyyaan alatti garuu 2,500 yoo argatte 1,000 wacii mana ishii keessaa yoo godhatte 1,500 gara biyyaa yoo ergite maallaqa Kuweetar meeqa ta'a? Kana qofa herreegatoo waan tokko yeroo haasoftan yeroo namaan jettan keessatti xiinxalaa. Mucayyoon tun baay'ee bilxii gabna waan taateef jechuudha kan ishiin kana hojjettu jechuudha. Dhugaa isiniin jedha. Yoo nu isinitti baay'ise immoo dhiifama. Kun gorsa guddaadha. Gorsa baay'ee gaarii ta'edha. Kanaafuu yoon balleesse yoon dogoggora dubbadhe dhiifama guddaa isiniin jecha. Viidiyoon koo ammaaf yeroo kanatti qabadhee dhufe kana fakkaata. Nama hojjetu yaa hojjetu itti hin hinaafinaayi yookaan immoo hojii san akka xiqqeeshuutti ilaaltanii nama san hin xiqqeessinaa hojii saniin. Hojiin xiqqummaa hin qabu isiniin jechuun barbaada. Nagaan naa turaa. Horaa bulaa.